chariidha namni akka lammaa biqiluun dhugaa siin jedha. Oromoo fi Oromiyaan jaallat tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti, sa'a tokko miti, sakandii tokkodhaaf humna koo qusadheen beeku. Guyyaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'erraa kaasee hanga guyyaa har'aatti. Hamma yaadee fi hamma Oromoon narraa eegoon hojjechuu baadhellee jaalallin ani Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf qabu yoo xinnaate qabeenyin ani dhuunfaa kootti qabu lubbuu kooti. Lubbuu koo Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dabarsee kennuudhaaf yeroo kamiyyuu qusadheen beeku. Tokkummaa Oromoo cimsuu jechuun maa inni hiikni isaa? Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Hawwiin keenya dhugoome kan jennu qonnaan bulaan Oromoo baadiyyaa keessa jiru, dargaggeessi Oromoo humnaaf beekumsa sammuutu qabu harka maratee taa'u, hojii keessa galee jiruuf jireenya isaa geeddaramee arguu keenya waan ta'eef sanaaf immoo hundi keenyayyuu warri beekumsa qabnu beekumsa keenyaan, warri qabeenya qabnu qabeenya keenyaan wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya cimsinee hojii jalqabne kana imala jalqabne kana galmaan ga'uudhaaf haa tumsinu jedhaa. Qabsoon jalqabne akka galma ga'u shakkii tokko hin qabnu. Tokkummaan keenya cimnaan waliif yaaduu, wal bira dhaabbachuu, wal deeggaruuf wal hubachuu amma jalqabne kana cimfannaan karaan keenya fagoo miti. Haa ta'u garuu dukkan ittiin akka nurratti dheerattu, lubbuu horattu gochuu umurii dheeressuu fi gabaabsuun immoo nurra jira, harka keenya irra jira. Waan ta'eef umurii dukkanaa, umurii rakkinaa, umurii gadadoo gabaabsuudhaaf jabaannee haa hojjennu, jabaannee haa qabsoofnu jedha. Waa hundumarratti fuuldura ba'eef mul'isu duwwaadha, waa hundi galma gaa'edha yaada. Warra hojjechuu danda'anis baasuun qaba akka hooggansa. Warra kaaniifis fidee shaakalsiisee hooggansa cimaa boruuf ta'u quuqama qabu, onnee qabu, beekumsaaf ga'umsa qabu. Garuu immoo siyaasni kun immoo galee fi keessatti hojjechuu danda'u. Sana uumuu danda'u hojii guddaadha. Hooggansa cimaa gaafata. Qeerroon maali? Diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhattee eenyuun bushuu feeti? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya asin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. Sis natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Nama Oromoo ganee dabartee fi nagarre ka salphate malee. Sodaattanii, sossobamtanii, doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa. Kijiba Ormaa waliin tuulinaa. Dhugaa osoo agartanii ijaan cufatinaa. Dhugaa Oromoo gara cabxeen hayatu dubbadha. Oromoo irratti zulmiin, hanni, dhiibbaan godhamuun aranee galle. Warra miidiyaatti hin irraanfatinaa. Warri akka Ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa ka iyyaa ture baay'eemi. Karra maqaa yaadannu meeqa? Ayyuu Abubakar fi Abubakar Muusaa garuu yaadan. Gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti cichanii warreen wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jirarra. Warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee jala shururuke. Darbuu jala shururuke. Mallasaa jala shururuke. Arra ilmaan isaanii isa maqaa isaanii yaamamuu hin saalfatti. Wareegamni fedhe haa dhufu, aarsaan fedhe haa dhufu. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef
mujaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga har'a walli isaan hundi isaan dhaadata Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Hayre Sillaasee faarsaa oole dargii faarsaa oole lola isaatitti bubbee afuufaa ture warri mallasaa jala fiigee deemaa ture ol je'ee uummata laaluu hin danda'u. Kanaaf waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee ama dhibban jiraanu guddatu ama 50 kana jecha namni sodaatee haga fedhoo nyaanne boorciin kiyyarra kanarra achi guddatu barni wanni dhufu hin jiru you know sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii duudunuma jirti hin bitamina bitamtanis homa waan amma isin nyaattan irra tan ol dabalu hin jiru isin qofaa miti warra miidiyaa hundaaf wanni angorsu dhugaa Oromoo lafee qabsaa'otaatiin as geessitan dhugaa Oromoo seenaa miti barkaasaa turre waan namoonni irra ittiin qoosan kana bar seenaa miti waa'ee Taaddasaa waa'ee Elemoo waa'ee Baaroo haadhiifnu seenaa suni waggaa 3 waggaa 4 waggaa 2 dabre kana keessatti nama keenya irratti waan ta'u dhuma irratti uummata Oromootiif wanni an dabarsu tokkummaa Oromoo kee tokkummaa kee cimsi wanni biraa hin dhaqqaba qawween osoo caalamnu maallaqaan osoo caalamnu dippiloomaasiin osoo caalamnu kan as geenye tokkummaa Oromoo cimsineeti tokkummaa Oromoo kana immoo lafatti finne kaarra gowwaa fi gantuun Wallaggaa Faarsii Shawaa Faarsii maaliif jettee nama keenya Islaamaa Kiristaana jettee walitti buusuudhaaf fiigdu kana aarsaa itti kafaleeti Taaddasaa Birruu fa'aa faatu maaraga lafa kaayee dheeraa dhaqeeti Bariisoo Waabee faatu amantiin hin qoodamnu jee shinnigatti wareegameeti lafatti miti lafeen jaarree asiin geenye lafeen tokkummaa lafeen jaaramte sana akka mansalaalatti fayyadamneet salphina abbaa Isaayyafaa jalatti nu gatan turan san keessa of baafneet har'a kabajaa hanga tan argachuu dandeenye har'as tokkummaa keenya diiguu warri barbaadu bitamaan nu keessa jirus haa taatu gowwaan nu keessa jirus haa taatu diinnis haa taatu abbichaan Wallaggaaf Shawaa walitti naquu fiigu Harargeef Arsii walitti naquu fiigu har'a abbichaan gandummaa faarsuu fiigu qilleensa amantii afuufuuf deemu waan tokko shakkina uf duuba isin deebisuu barbaada masalaala isin kortanii ol baatan san sadarkaa isin takka takkaan irraa baasaa akka jiru beeka amma kufnaan immoo ol deebi'uun hin jiraatu kanaaf tokkummaa keessan cimsaa dhugaa teessan gadi lakkisinaa jaarmaalee keessan cimsaa qophaa'aa laaftuun taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu hojii itti fufnaa isinis itti fufaa